Dhibee saba keenya saba Oromoo biyya alaa jiran warra biyya keessa jiranis dabalatee waldoota isaanii karaa adda addaa dhibee gadi fagoo irra geessisaa jiru. Waa'ee cubbuu bara sanaa homosexuality isa jedhamu kana barumsa gadi fagoo fudhachuun waldaatiif barbaachisaa ta'uusaa waan hubanneef isa gadaafatti barsiisa bifa adda addaatiin dhiyeessuudhaaf qophoofne. Namni maubachuu dadhabe Yesuus si kadhannatu kutee baasi. Bifa adda addaatiin yeroo addaan bahee mul'atu argina. Tokkummaa isa gadaanaa, tokkummaa isa salphaatti sabni waan jedhu itti barbaadu. Tokkummaa cimaa inni ta'e namaatiif geggeessuudhaaf cimaa inni ta'e Waaqayyootu gidduu dhaabatee walitti fida waan. Lafa Waaqayyo keessa jirredhaa namni gara tokkummaa isa salphaa ta'e isa wal fakkaatu dhabuusaa beekama. Dalam jeda sagalee Waaqayyo halalummaa bakkal'aa cubbuu namni hojjetu keessaa warri kaan hundinuudhaan namaa hin tuqanii namni halaleen garuu dhagna isaa gatti cubbuu hojjeta. Dhabni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiraatu akka ta'e hin beektanii Akni teessoo kootii lafti ejjetamiin lafootiiti. Eessatti mana naaf ijaarta? Manni isin naaf ijaartan eessaa? Waaqayyoon cubbuu kanaa dijuma wagga kaanitti ilaaluun isaaniif hin ta'u. Humna waldaa haqa kan nyaachaa jiru, humna tajaajiltootaa nyaachaa kan jiru, cubbuun akka isaanii irratti hojjetamutu jireenya waldaa keessa waan jiruufidha. Dhibee saba keenya saba Oromoo biyya alaa jiran warra biyya keessa jiranis dabalatee waldoota isaanii karaa adda addaa dhibee gadi fagoo irra geessisaa jiru. Waa'ee cubbuu bara sanaa homosexuality isa jedhamu kana barumsa gadi fagoo fudhachuun waldaatiif barbaachisaa ta'uusaa waan hubanneef isa gadhaabanneetu barsiisa bifa adda addaatiin dhiyeessuudhaaf qophoofneerra. Barsiisa kana yeroo jalqabnu sagalee Waaqayyoo keessaatii iddoo lama ilaaluun baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e itti amana. Isaanis immoo inni jalqabaa Hoozee boqonnaa 4 lakkoofsa 6 kan jiru yeroo ta'u, sabni koo karaa ittiin na beeku waan dhabeef balleeffame. Ati ana beekuu tuffattee waan dhiifteef, anis luba anaaf ta'uu kee tuffadhee si dhiise. Egaa atis seera koo, seera Waaqayyoo keetii irraanfattee, anis immoo ilmaan kee nan irraanfadha jedha sagaleen Waaqayyoo iddoo kanatti. Dhibeen mana Waaqayyoo keessa jiru inni guddaan akka sagaleen Waaqayyoo nutti himutti ogummaa dhabuu saba Waaqayyoo akka inni ta'e. Sabni koo ogummaa dhabuu karaa ittiin na beeku dhabuutiin balleeffame jedha sagaleen Waaqayyoo. Tuqaan keenya garaagaraan ilaaluun nuuf ta'u immoo macaafa raajicha Milkiyaas keessa kan jirudha. Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti caafamee kan jirudha. Nan dubbisa akkas jedha sagaleen Waaqayyoo. Lubni beekumsa isa dhugaa in eegaa, inni ergamaa Waaqayyo gooftaa machaa waan ta'eef namni afaansaa keessaa barumsa hin barbaada jedha. Kana jechuun egaa dhibeen inni guddaan mana Waaqayyoo keessa jiru barnoota dhabuu, ogummaa dhabuu saba Waaqayyoo ta'e dhibeen ogummaa dhabuu immoo
luboonni hojii isaanii sirriitti hojjechuu dadhabuu isaanii akka ta'e sagaleen waaqayyoo nutti hima. Afaan isaanii irraa ogummaatu, afaan isaanii irraa yaada garaa waaqayyootu dubbatamutu isaaf ta'a jedheetu sagaleen waaqayyoo kana nutti hima waan ta'eef nuyi egaa iddoo kana gaabbii bara keenya keessa jiru ogummaa saba waaqayyootiif barbaachisu kana karaa miidiyaa kana bittimsuudhaaf isin qaqqabsiisuudhaaf kaanee jirra jechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa hundee rakkina homosexuality isa jedhu kana ilaaluudhaaf wanta afur wal qabatanii jiran ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e beeksisuudhaaf barbaada. Isaanis duraa booddeedhaan himee tokko isaanii irratti ibsa kennuudhaaf barbaada. Inni jalqabaa homosexualitiin maal inni? Sagaleen waaqayyoo gadhoomsuu jedhe afaan Oromoo keessatti inni hiike ol gadhoomsuu inni jedhu. Cubbuun homosexuality mataan isaayyuu maal inni kan jedhudha. Lammaffaan cubbuun kun ija dhugaa waaqayyoo duratti maal fakkaata akkamitti ilaalama kan jedhudha. Inni sadaffaan humni cubbuun kun ulaa hafuuraa keessatti hojjechaa jiru maalinni? Maali kan inni dhalaa jiru? Akkuma alaa ilaalamu kana dhamoo ulaa hafuuraa keessatti hojii hojjechaa jira kan jedhu arfaffaatiif inni dhumaagaa dhibee isaa duwwaa dubbannee waan fixuun nuuf hin taaneef qorichi isaa immoo maali? Sabni waaqayyoo maal gochuutu isaaniif ta'a? Inni jedhus duukaa bu'uun akka barbaachisaa ta'e nan amana. Kanaafi jalqabnee ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Tuqaan keenya inni jalqabaa akkuma nama dubbadhe homosexualityuutiyyuu maal inni? Namoota baay'eetii fi dubbii kana dubbachuun sodaa waan ta'eef mana waaqayyoo keessatti geggeessitoonni hooggantoonni mana waaqayyoos kana dubbachuun aadaa keenya keessatti mana waaqayyoo keessatti waan dubbatamuun isaaf hin taane goonee waan ilaalluuf sabni keenya karaa kana baay'ee hubannaan isaatiif dammaqinni isaa booddeetti kan hafe akka inni ta'e hin hubanna. Biyya nuyi keessatti dhufnee jirru garuu akkas miti. Biyya nuyi keessatti dhufnee jirru cubbuu kana naanna'aa keenyatti hin argina, cubbuu kana iddoo hojii keenyaatti argina, cubbuu kana mootummoota keessatti yookiin sirna mootummaan ittiin geggeeffamu keessatti gaggalanii mirga isaanii eegsifachuudhaaf tocho'a isaan godhan waan baay'ee argina. Kanaafiyyuu biyya kana keessa akka nu jiraannuuf egaa waaqayyo nu fideeti dhugaa kana fuulaa itti ba'uun keenya baay'isee barbaachisaadha. Kanaaf homosexualitiin maal inni kan jedhu kana hundee isaatii kaaseen deebii kennuudhaaf barbaada. Sagaleen maqumti isaa akka inni dubbatu homo inni jedhu afaan Giriikii keessaa kan dhufe sagalee yeroo ta'u homo jechuun wal fakkaataa jechuudha. Hiikaa sagalee waaqayyoo keessatti waa'ee cubbuu kanaa yeroo dubbatu ergamaan Phaawulos Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 26-27 keessatti akkas jedhee sagalee gabaabaa tokko kaa'ee jira. Walii isaaniitiif jedha. Walii isaaniitiif dheebuutiin yookiin immoo waan onnee isaanii keessaati foon isaanii barbaachisu guuttachuudhaaf walii isaaniitiif jedha. Sagaleen walii isaaniitiif jedhu kun egaa homo isa jedhu sana fudhata jechuudha. Dhiirri dhiiraa wajjin, dubartiin dubartii wajjin, durbi durbaa wajjin fedha foon isaanii raawwachuudhaaf ol bira ga'u isaanii isa jedhu dhagaa sagaleen waaqayyoo kan inni dubbatu homosexuality inni jedhu sagalee kana of keessaa qaba waan ta'eef. Dubbii kana sagalee waaqayyoo keessaa gadi fageenyaan ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yeroo uumamaa waaqayyo wanta inni dubbate wanta dinqisiisaa tokkotu jira waan ta'eef. Seera uumamaa boqonnaa tokko keessatti waa'ee uumama namaa sagaleen waaqayyoo gadi fageenyaan yeroo dubbatu durbaaf dhiira godhee isaan uume jedha. Durbaaf dhiira godhee isaan uume. Waaqayyo bifa isaatiin nama uume tokkoffaa boqonnaa 5 immoo lakkoofsa 1-2 keessatti immoo wanta inni dubbatu inni guddaan maal inni yeroo isaan uume maqaa nama jedhu
isaaniif kenne jedha. Maqaa nama jedhu isaaniif kenne. Bifa waaqayyootiin isaan uumee dhiirris durbis bifa waaqayyoo qabu jechuudha. Ol fakkaatu achitti. Amma gaa cubbuun kun isuma waaqayyo uumamaan adda uumee dhiiraaf durba uumee isaan wal bira akka isaan ga'aniif, akka isaan horaniif, akka isaan biyya lafaa guutaniif kan inni kaa'e kanaan kan mormu walii isaanii dhiiraaf dhiira, durbaaf durbaa wajjin wal agarsiisuudhaaf kan hojjetu hafuura hamaa akka inni ta'e sagaleen waaqayyoo addaan baasee nutti dubbata. Seera tokkummaa kana keessatti himee darbuudhaaf barbaada. Seera tokkummaa ilaalcha waaqayyoo keessatti maal akka inni fakkaatu. Seerri tokkummaan salphaan bifa wal fakkaatan gidduutti uumama. Isa kana baay'ee gadi fageenyaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha saba waaqayyootiif. Tokkummaa salphaan bifa wal fakkaatu keessatti uumama. Fakkeenyaaf amma naannoo biyya lafaa irratti wanta ta'aa jiru guddaa fudhatanii ilaaluun hin danda'ama sababa kanaatiif. Biyyoota adda addaa irraa ciccitanii akka wal fakkaatanitti, akka aadaa isaaniitti, akka afaan isaaniitti biyyoota xixinnoo yeroo isaan ta'aa jiran hin argina. Waldaa waaqayyoo keessatti immoo tokkummaan bifa adda addaatiin yeroo inni addaan ba'ee mul'atu argina. Tokkummaa isa gad aanaa, tokkummaa isa salphaatti sabni waaqayyoo yeroo inni galu argina. Tokkummaa inni salphaa inni bifa wal fakkaatutu wal barbaada. Lammaffaa seera tokkummaa waaqayyo tokkummaa yeroo uumu waan waliin fakkaanne walitti fida gidduu dhaabatee walitti dhufuutiif salphaa waan hin taane ofii isaatii gidduu dhaabachuutiin salphisa. Fakkeenyaaf dhiira tokkootiif durba tokko warra adda adda ta'an walitti fidee gaa'ila kan dhaabu waaqayyoodha. Maaliif? Ofii isaatii gidduu waan dhaabatuuf tokkummaan cimaa inni ta'e namaatiif geggeessuudhaaf cimaa inni ta'e kun waaqayyootu gidduu dhaabatee walitti fida waan ta'eefiti waaqayyo waan akkasii hojjeta. Lammaffaa fakkeenya kanan isin kennuu barbaadu waan kana irratti mootummaa waaqayyooti. Mootummaan waaqayyoo akka sagaleen waaqayyoo nutti dubbatu irra deddeebi'ee iddoo adda addaatti akka nutti dubbatu namoota adda addaa, afaan adda addaa, bifa adda addaa, sanyii adda addaa irraa walitti dhufanii waaqayyo walitti isaan fidee dhiiga olichaatiin abbaa isaaf araarseetu kanarraati hojjetame jedha. Maqaan gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf seera tokkummaan inni lammaffaan maal inni waaqayyo ammam barbaachisaa akka inni ta'e nama biyya lafaatiif. Isa malee tokkummaan ciccimaan uumamuu akka hin dandeenye argisiisuu yeroo barbaade dhiiraaf durba warra walirraa adda ta'an uumeetu mana dhaabe. Tokkummaan kun namaaf salphaa miti gaa tokkummaa isa cimaa ta'e kana waaqayyo gidduu dhaabateetu nama walitti fida. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kana irratti tuqaa sadaffaa waa'ee seera kana ilaaluun kan nuuf ta'u lafa waaqayyo keessa hin jirre gaa namni gara tokkummaa isa salphaa ta'e isa wal fakkaatutti dhaquunsaa beekamaadha. Amma gaa yaada qabannee kaanetti akkanaa deebitanii barbaada waa'ee homosexualitytu haasa'aa jiru. Waa'ee cubbuu tokkummaa warra wal fakkaatu gidduutti dhaabatee jiru kanaatiin nu haasa'uudhaaf dhufne. Maaliif akka cubbuun kun dhalate Phaawulos yeroo dubbatu waaqayyoon beekuu waan hin barbaanneef ogummaa isaanii keessaa waaqayyoon waan alatti ittisaniif jedha sagaleen waaqayyo. Kanaaf waaqayyo sammuun taanetti dabarsee isaan kenne, fedhaan gubachuu hin taanetti dabarsee isaan kenne jedha. Maal jechuudha? Tokkummaa isaanii keessaa waaqayyo waan ba'eef gara tokkummaa isa gadhaanaa isa wal fakkaatuun ijaaramutti gadi bu'aniiru jechuudha. Cubbuudha jechuudha. Cubbuun kun egaa homosexuality